Harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota maatii muhaa Oromoo YouTube akkam jirtan nagaan keenya kan jaalala onneerraa madde bakkuma jirtanitti isinaa gahu jenna. Daawwattootaa fi hordoftoota maatii muhaa Oromoo YouTube oduu keenya ammaaf qabanne kaan isinitti mu'ana muhaa Oromooti. Hamma dhuma sagantaatti nu wajjin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuus hin dagatinaadha. Komishinii poolisii naannoo Amaaraatti komishinara kan ta'an ammoo Takkalaa Ayfakkoruudha. Poolisii naannoo Amaaraa humna addaa naannoo Amaaraa fi fannoo Amaaraa waliin taane nageenya naannoo keenya ni kabachiifna jedhe. Waltajjii fannoo jajjabeessuuf taa'ame kanarratti ammoo Takkalaa Ayfakkoruu fannoo yeroo ammaa hidhatanii naannoo san keessa socho'aa jiraniif akkasuma naannoo Amaaraa ala bahuudhaan uummata nagaarratti ammoo daba hin malle raawwachaa jiran jajjabeessee jira. Waltajjiin kun ammoo kan gaggeeffame erga fannoon Amaaraa Benishaangul Gumuz keessatti raayyaa ittisa biyyaa fi poolisii naannoo kibbaa waliin ta'uudhaan namoota 13 ammoo bakka tokkotti otoo lubbuun keessa jirtu fayyatti gubanii booda uummanni mufiisaa ammoo dhageessisuu eegaletti. Akka namoonni haasaa waltajjii fannoo jabeessuudhaaf taasifame kanarratti ammoo dubbatame xiinxalaa jiran jaanitti mootummaan naannoo Amaaraa gocha dhala namaa gubuutti ammoo raawwatameef badii fannoo daangaa Benishaangul Gumuzii fi Oromiyaa cabsee seenuudhaan ammoo gaggeessaa jiruuf beekamtiidhaa fi gocha jajjabeessuudhaaf ammoo kan godhame jedhamaa jira. Sana mootummaan naannoo Amaaraa yeroo badiin hamaan raawwate kanatti fannoo ammoo jajjabeessuu otoo hin taane hidhannoo hiikkachiisuudhaan seeratti dhiyeessitu irra ture jedhan. Fannoon ni jajjabeessinas ni badhaafna jechuun ammoo gocha badii ifatti ammoo kan raawwachiise mootummaa naannoo Amaaraa mataasaa ta'u ammoo kan agarsiisus jedhanii jiru keessa beektoonni. Gama biraatiin mootummaa federaalaa kan ofiin jedhu ammoo kanneen gocha badii dhala namaa fayyatti ammoo gubuu raawwatan kana seeratti dhiyeessa jecha. Gama biraatiin ammoo qaamumti isaa biltsiginnaa naannoo Amaaraa yeroo gocha kanaaf ammoo beekamtii laatu. Lamaanuu ammoo deeggarsa walii isaaniif akka qabanii fi uummata harka isaanii keessatti ammoo ajjeefame ibiddaan fayyatti ammoo gubataa jiru kana tuffachuudhaaf afanjaajjiidhaaf ammoo hojjechaa jiraachuu isaanii agarsiisa jedhan namoonni taatee kanas ammoo qeeqanii. Yeroo mootummaan naannoo Amaaraa fannoo Amaaraa seeraan ala hidhatee daangaa naannoo Amaaraa ala ba'ee naannoo Oromiyaa seenuudhaan Oromoo ajjeesaa ibiddaan gubaa qabeenya barbadeessaa fi qeerraa buqqisaa jiru kanatti mootummaa naannoo Oromiyaa kan ofiin jedhu Condorri ammoo waraana bilisummaa Oromoo hiikkachiisuudhaaf akkasuma waraana itti banee balleessuudhaaf ifaajuun diinummaa inni uummata nan dhaabbadhaaf jedhu uummata Oromoo irraa qabu agarsiisa kanneen jaanis ammoo ni jiru. Yeroo fannoon Amaaraa yakka hamaa ija addunyaa duratti ammoo fudhatama hin qabne raawwachaa jiru mootummaa naannoo Amaaraatiin ammoo jajjabeeffamaa fi badhaafamaa jiru kanatti waraana bilisummaa Oromoo yakka kamiinuu ammoo himatamee hin beekne Oromiyaa keessa mootummaa naannoo Oromiyaa naannoo Amaaraa waraana Shaabiyaa raayyaa ittisa biyyaatii fi kanneen biroon ammoo itti duulamee lolamaa jira. Gochaa dhala namaa fayyatti ibiddaan gubu hidhattoonni mootummaa biltsiginnaa fi fannoon Amaaraa raawwatan kan gochaa dhala namaa fayyatti ibiddaan gubu hidhattoonni mootummaa biltsiginnaa fi fannoo Amaaraa raawwatan kana komishinii mirga namummaa Itoophiyaa fi imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru balaaleeffatee jira. Akkasuma gochi raawwatame kun qaama walabaan qoratamee qaamolee yakka kana raawwatan seeratti akka dhiyaatanis gaafatanii jiru. Dhalattoonni naannoo Tigraay kumaatamaan lakkaaman ajjechaa suukanneessaa garee TPLF'n isaanirra ga'u baqachuudhaan naannoo Amaaraa qubatan jechuun dhaabbanni pireesii Itoophiyaadhaa himee jira. Magaalaa Qobboo fi naannawa isiitti buufataalee qubannaa sadiitti qubachuudhaan deeggarsa mootummaa argachaa akka jiranillee himee jira dhaabbanni pireesii Itoophiyaadha. Haaluma wal fakkaatuun ammoo magaalaa Soqotaattis buqqaatonni naannoo Tigraay baay'een deeggarsa mootummaa fi uummatarraa argataa jiran jedhee jira. Guyyaa guyyaan ammoo godaantonni naannoo Tigraay 10,000 ol ta'an lubbuu isaanii oolfachuudhaaf gara naannoo Amaaraatti ammoo godaanaa jiraachuu dhaabbanni pireesii Itoophiyaa kunis beeksisee jira. Haa ta'u malee humni addaa Amaaraa fi milishaan finxaaleeyyiin Amaaraa gocha sanyii duguggaa gubbatti raawwachaa turan uummanni Tigraay ammoo himachaa turuun Amaaraa ammoo qollifachuun hadheeffatanii balaaleeffachaa kan turan hoggaa ta'u har'ammoo gareen mootummaa gara dhaabbata pireesii Itoophiyaatiin raajii kana himan.
raajiin isaanii ummanni Tigraay naannoo Amaaraatti baqatee ummanni Amaaraa fi mootummaan ammoo isaan deeggaraa jira jechuudhaan soba guddaa lafarra hin jirre sobanii jiru. Jamee kana jite. Yes, adi guyyaa kudha shan. Yes, adi abbo. Atoo. As gabbaaga. Inni sun mamaan. Rishaadhaan immoo. Bikaaduu eenyu? Rishaa bal'aa callisanii. Bikaaduu waggaa jedhamtaa? Waggaan jedhama godina Qellem Wallaggaa aanaa Waaqalaa. Bara meeqatti dabalan? Lemdaarii mati. Bara 2004. Afurii meeqaadhaati? Gaantaa marii. Amsalaqaa jechuudha. Nama 12 qofa maqaan bulchu. Akkasii bara 2004 jechuun waggaa meeqa? Eessarraa turte ree? 2004 jechuun. Walaayittaa Soddoo. Walaayittaa Soddoo turte. Isa mataa nyaate inni kun. Walaayittaa Soddoo irraa bahee. Hooggantoota har'a lola kana ka fidee dhufe siiree waraana. Ana miti. Ajajaa olaanaan jira. Ajajaa kan sirraa jira. Atis garuu waraana ajajja. Garuu istaafir maanii fi malee ani waraanaan ture. Akkamitti milkooftanii ree? Itti milkooftanii ree? Eessatti argamta? Amma eenyuun biratti argamtati? Akkamitti waraana bilisummaa Oromoo biratti argamuu dandeesse? Harka kennattee? Karaa nagaa moo lola keessatti harka kennattee? Sagalee kelkaas? Ayyee. Turtii gaarii. Lixa shaggar onaabuun ginde birat keessatti qeerroowwan Oromoo mana hidhaatii baasuun jumlaayyuu ajjeesan midaaqanyii keessatti ammoo hiriira humnaan baasanii ajjechaa raawwachuun dhagahamee jira. Waraanni tiisituun aangoo Abiyyi Ahmad tiksitu tarkaanfii obboon zoonii giddu galeessaa lixa shaggar keessatti fudhachaa jirutti qalbii fi hamilee ammoo kan cabe uummata meeshaa maleeyyii ittiin haaloo bahutti akka jirtuutu dhagahamee jira. Lixa shaggar onaabuun ginde birat halkan ilmaan Oromoo afur mana hidhaatii baasuudhaan gara jabummaadhaan rasaasa itti roobsuudhaan ajjeesanii gatuudhaan reeffa isaanii ammoo bineensa nyaachisu maddeen abuun ginde birat addeessanii jiru. Oromoo balleessuudhaaf jibbaataa kan jiru ammoo waraanni sirna faashistii Biltsiginnaa kun hojii farrummaa isaa itti fufuudhaan bitooteessa gaafa 13 bara 2022 barii lafa onuma abuun ginde biratitti ammoo nama lama itti dabaluudhaan mana hidhaatii baasee ajjeesu maddeen dabaluudhaanis ifoomsanii jiru. Kana malees aanaa midaaqanyii magaalaa Baallamitti jiraattoota magaalaa fi hojjettoota dirqamaan hiriira bahaa shanee balaaleeffadhaa erga ja'anii booda uummata magaalaa hiriira baasanii uummata baadiyyaatti ammoo rasaasa dhukaasuun ijoollee daa'imman dhiiraa tokko ammoo yoo ajjeesan dubartii tokkos ammoo madeessanii akka jiranis maddeen addeessanii jiru. Aanaa midaaqanyii ganda dirree wayinii irratti ammoo barattuu kutaa 8 mana isiin nyaatee itti qopheessaa jirtutti rasaasaan mataa rukutanii hospitaala Baallamitti ammoo lamaa jiraachuunis himamaa jira. Humnoonni mootummaa Abiyyi Ahmadiin bobbaafaman kan tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo irratti fudhachaa jiruun akka malee uummata Oromoo nagaa hedduus fixaa jiraachuun isaanii ifatti mul'achaa jira. Kanuma malees ammoo ganda dirree wayinii bakka addaa Kellicha jedhamtutti ammoo daa'ima waggaa 15 gadi Diitaa Dammasaa Gurmuudhaa kan jedhamu ammoo bakka inni loon tiksutti rasaasaan dhahanii ajjeesanii akka jirantu himamee jira. Dargaggoota Oromoo ijoollee xixiqqoo walumatti qabuudhaan humni Biltsiginnaa jiddu galeessa Oromiyaatti hedduu isaanii fixaa jira. Diitaan ilma Oromoo harka qalleessa yoo ta'u ammoo horii namaa tiksuudhaan maatii isaa kan gargaaruudha. Gama biraatiin ammoo haalli aanaa midaaqanyii daran jabaachuudhaan namoota hedduus ammoo mana hidhaatti guuraa jiru. Namoota ammaaf maqaan isaanii beekame keessaa ammoo 18 ol badii tokko malee jumlaan bakka tokkotti hidhaa buufamuun isaaniitillee baramee jira. Namoonni hedduun ammoo hidhaa jiraachuu maddeen keenya himuudhaan darraa fi gama kaaniin saamichuu uummata keenya irra gahaa jiru yaaddeessaadhaas jedhanii jiru. Jalqaba baatii bitooteessaa kana qofa keessa ammoo lixa shaggaritti waraanni sirna Biltsiginnaa uummata Oromoo nagaa 20 ol ajjeesanii akka jirantu himamaa jira. Namoonni dhibbaatamaan lakkaa'aman ammoo kan hidhaa keessa boofaman yoo ta'u uummanni Oromoodhaa bobaa impaayera Itoophiyaa jalatti nagaa hin qabu waan ta'eef woboo jabeeffachuun impaayera busattuu kana diigee mirga abbaa biyyummaa mirkaneeffannaas kan jedhan qeerroon bilisummaa Oromoo lixa shaggar hadheeffatanii qabsoodhaaf qophii akka ta'anis himaa jiru.
Pinyogacho, Sabeda Durgo, Sabinadashi, Sekolet, Sekolet Kala, Sekomi Bobio, Sekaratar, Siki Boy, Sekaratar, Sekola Leko, Sekojomeko, Sekola Kala, Sejibokun, Sekuta Bona, Sekemutada, Sekana Bata. Se tonu kumbo, se karka kamyo, se dungu dungo, se dungu dungo, se depan kamyo, se daka, se deraka, se desa koyo, se pinyo gacho, se beda dungo, se binyo dasho, se kola leko, se kola kola, se jabo, se komi bobyo, se karakter, se siti boye, se karakter, se kola leko. Se gojomeko, se kolar kalla, se jibokun, se kuda bola, se kemutada, se kana bata.